ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أصدقائي، كيفكم؟ طيبين؟ الحمد لله نحن بخير. رمضان كيف؟ كويت؟ كويس. رمضان كويس كويس. نموتني هدو مال جراني يوتيوبي بناتو بربانا. يوتيوبي بنو الآف مو إيميلا في باسوردي ولا اللي أكمتي بناتو دندينيا سجلني في قافي جوابدو أكت إيميلا بناتنو في بروفايلي سجلتن كرا سلباتي كرا نما بقالو تكون إسيني أقل سيسوفني إسيني مو جرجرين دبدا نجل فيغا أكبدا. Kunoo bakka seetingii kana keessa ni seentanii bakka seetingii keessa seentanii booda bilbilli hedduun waa wal dhabuu fi namni bilbilli keessan seerchii kana qabu gubbaa kanatti karaa salphaadhaan akkaawunt jettanii barreessitanii naan argatuu dandeessan jechuudha. Ani immoo akka walii galaatti jechuudha bilbilli wal dhabuu fi akkaawunti and baakaap bakka jettu kana ni tuqxanii akkaawunti and baakaap kana keessa egaa tuqxanii booda kallattiidhaan isin galcha jechuudha bakka sana keessa. Maalish anis keessaa imeela hedduu waan hin qabuu fi dhoksuun barbaada. Isin immoo kunoo bakka kana tuqxanii argatuu dandeessu jechuudha. Allah eega sana keessa tuqxanii booda kunoo bakka add account jettu kana tuqxan jechuudha. Isni galee asii ol imeelli keessan hedduutu jira isa riimuuvii goota jechuudhaan kanaaf imeelii yuutuuba kootii waan hin qabuuf agarsiisuun barbaanne haakerrii waan jiruuf jechuudha. San booda sitti ni tuqxanii eega sitti tuqxanii booda maali kan isin gaafatu googil isii jettu kana hubadhaa sirriitti ilaala. Bakka googil jettu kan argaartu bakka kana tuqxan jechuudha. San booda yeroo isin isa tuqxanu maal isin gaafata ramzii jawwaala keessanii isin gaafata. San booda neekistii gootan banattanii kaatanii isinii galee san booda kallattumaan isin geessa bakka sana bakka itti kireet gootan jechuudha. Bakka itti kireet gootan isin geessa. Bakka kana tuqxan jechuudha. Kunoo bakka googilii sana eega tuqxanii booda kallattumaan isin fida bakka kana jechuudha. Kunoo bakka add account tana tuqxanii san booda googilii isa kana san booda paaspoortii jawwaala keessanitti naqxu neekistii gootu haganitti naqu ni eeggattanii booda kun akkasitti isinii fida. Yoo imeela qabaattanii bakka kanatti itti naqxan jechuudha yookaan immoo kireetii iddoo kana gootanii warri banuu barbaadan ishii kana jechuudha. Kun kireet akkaawuntii kana san booda akkas tuqxanii egasii booda for myself isii jettu kana ni filattanii akkasumas isiniin banamu maanajmentii biizinesiidhaan wal isin cannaqa waan ta'eef. San booda iddoo kanatti anaan jettanii first neemii keessan itti barreessitanu last neemii immoo tuubii yoo barbaadan yookaan immoo yuutuub jettu. San booda neekistii gootu egasii lakkoofsa ittiin koodii mirkaneeffattanu isin gaafata. Isin immoo lakkoofsa sana itti naqxan jechuudha. Amma fakkeenyaaf duwwaa 5 82 71 duwwaa 2 64 naquuni isinii galee akkasitti koodiin isin dhufa alaa olitti gala koodiin kalas fudhateera koodii guyyaa dhalootaa keessanii jechuudha. Guyyaa dhalootaa keessanii 1/6 manvii baatiidha yeroo 1998 ta'u saala san booda neekistii gootu. San booda maal jedha duraan ittiin banamee waan jiruu fi qubee kana filatuu qabdu jechuudha. Amma kan kuni yaa hanaan 136 kana seeviin godha. San booda isa irratti nokee jedha. Isin immoo waan yaadattan irratti yoo duraan ittiin banamee jiraate bifa kana fida jechuudha. YouTube hanaan 136 san booda neekistii gootan jechuudha. San booda paaswoordii itti naqattanii paaswoordii yaadattanu kan yoomiyyuu hin irraanfanne jechuudha.
san booda nekistii gootan jechuudha. Ifama isa oliitiin adda ta'e san booda nekistii gootan akkasitti jechuudha. Obsime akkasitti dalaga jechuudha. Kun osii gadii kana imeelli san booda nekistii gootan jechuudha. Amma akkasitti tolooftanii kana tuqxanii isa xumuraati kun jechuudha. Tokkittiin nu hafaa خلاص amma xumuramee yuutuubiin banameera. Piroofaayilii isaa duwwaa jijjiiruudha. خلاص kana tuqxanii nan banameera. خلاص piroofaayilii isii jijjiiruudhaa fi eessa dhuftanii amma sitingii kana tuqxan jechuudha. Sitingii keessa tuqxanii kunoo bakka kana jechuudha. Isa kana piroofaayilii keessan jijjiiruudhaa fi bakka kana tuqxan. bakka googil sitiin gettu kana kunoo jechuudha. Mee lamatti kaa'u iddoo kana tuqxanii jechuudha. Iddoo kana san booda nekistii gootanii isinii galee san booda iimeelota keessan isinii fidaa. Ani tuubiin as keessa jira. Isin bakka kana tuqxanii yoo duraan iimeela hedduu keessa qabattanii isii haarawa mallattoo kana tuqxanii jechuudha. Mallattootti kana tuqxanii isii kana iimeela amma haarawaa itti naqxan kana itti galchitu jechuudha. Amma iimeela keessa achi keessa waan hin qabuufi al tokko dhaabeen dhaqee itti galcha. Obsuma akkasitti haniitu ogguu isiniif dhufu anaan yuutuubiin kun ogguu isinitti dhufu piroofaayilii jijjiiruudhaa fi bakka kartee maanaajur googil akkaawuntettu kanatti gattuuqxan suuraa irra kaa'uudhaaf jechuudha. Iddoo kanatti gattuuqxan jechuudha. San booda seerchi isinii godha. Suuraa yuutuubii keessanii irra kaa'uudhaaf jechuudha. San booda ogguun akkasitti isinii fiduu bakka piroofaayilii kana tuqxan kunoo bakka kana tuqxan jechuudha. Qalbeeffadhaa iddoo kana tuqxanii san booda akkasitti isinii fidaa. Filannoo keessan siit piroofaayil footoo isiniin jedha. Piroofaayilii feetan isarraa keessan jechuudha. Piroofaayilii isin ajjabsiise bilbila keessan keessaa an amma akkasittiin tuqaa. San booda teek footoo jedha. Chooyisii kana keessatti gad tuqxanii uma feetan jechuudha. Fakkeenyaaf ammeen qeeransa kanarra kaa'u. San booda akkas godhee akkas xumuramee kalaas piroofaayiliin irra kaa'amee xumuramee jira jechuudhaan keessa deddeemee isin agarsiisuun immoo isin immoo kana caalatti hubattanii kanamaa yuutuubiin banamee jira. Yuutuubii keessan immoo san booda yuutuubii seentanii yuutuubii keessa seentaniitiyyuu an ammas keessaa bakka kana jechuudha. Bakka piroofaayiliin mul'atu sana keessatti ni tuqxanii ani yuutuubii kiyya waan mul'isuun barbaannee fi san booda itti dabarsitan isin isa feetan isinii galee bakka kanatti jechuudha. Iimeela haarawatti banattan kana achitti galfattanii kanaan xumuramee yuutuubiin banamee jira. Ulfaadhaa sooma barakaa isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuhu wa maghfiratuhu wa ridwaana.